Awurooppaa jechuun maal akka ta'e jireenya akka namni Awurooppaa keessa dabarsuu jiru akkamitti akka namni bakka tana dhufu akkamitti akka jireenya kana keessa dabree jiruu rahaa jiraachuu argachuu danda'u waraqaa malee Awurooppaa jiraachuun akkamitti akka ulfaattu takka takkaan irraa isin haasaa jechuudha takka takkaan. Awurooppaa keessatti yoo waraqaan qabaanne akkam taata akkami jiraataa jireenya akkam jiraataa sammuu ta'e keessatti maaltu sitti dhaga'ama qabxii guddoon arraan tana irraa isin tuquu xiqqaashudha. Yoo waraqaan qabaanne waan sitti dhagamu waan hedduu jira. Gadhaantummaa miira akka nama qaama irrataa tokkotti if ilaaltaa jechuudha. Yoo waraqaan qabaanne biyya Awurooppaa tana keessatti ilaalchi namni biraa itti silaalanis akkasitti fakkaata. Garuu namoonni hedduun ilaalchi isaanii adda adda sitti fakkaata. So yaanni fi cinqiin sammuu ta'e tana waliin si rabbashtee ahwaala biraa keessa seentee sammuun ta'e dhukkubsattee if wal'aanuu dadhabdee jirurraa baata jechuudha. Jiruu bakka istirasaan guutamte takka. Jiruu bakka ni jiraami yoo dalagattee maallaqa illee argatte ittiin gammanne takka. Feetu bileen irraa ta'e fooqii ijaari biyyatti nothing humaa takka ittiin gammaddu. So jireenyi kuni akka itti ulfaatu warroota Awurooppaa turan qaama qalama mataa dibatanii je'anii asiin galakkisanii WhatsApp yaman boss jaankun marti yaa hafiz yaa salaam keessa turanis inje Allahu akbar salaanni isaa yeroo san salaata shan ture salaanni haga salaata torbata salaatan jechuun sunnaan kun wal jala yaa rabbi khiyya yaa rabbi baqa waxxur laaf injiru achi keessa waan jiru yoo waan jiru sunitti mee medise gariin oduma akkatti salaatu gaa rabbiin kun waan si katabe si murteessaan waan si katabe bar oduma akka salaatee toobatee inni jiru baqa waan sunis itti garagalti jireenyi kun akka inni yaadisan hin taatu yaa akhi beeku yaa rabbi khiyyatis maaluma jeetuma bineensi tanaa jira tana jechuudha. Itu godh so baay'ee yaa miti beekaa daatana namarraan fuudhee malee wanti namoonni akkanaa tuquu miti. Kanaafi ni maratan so sin garsiisa. Kana godhee yoo salaatee baqa taatee fi baqa waan rabbi katabee mire taane naan Awurooppaan jiraatu. Cinqii as jirtu wallaahi azim garaa qullaa biyyatti miskiinummaa gammaduutu irra gammachuudha oggosanitti cinqii hoggaa biyya tanaa keessatti jechuudha. Miirri sitti dhagamu. Oromoo yoo bira dheete Oromoon waraqaa qabda maal taate maal sinjan maarree si galee bakka cinqii si kaane Oromoonis gaafidhaanis maal sinjan uummanni maal si dhame jaa ati immoo ni aartaa gonam si gaafate maaliif innis kanumarra dabre mana gaafate jaa badhina isaa kutaa itti aantu akkamitti nuti akka dabarsaa turre viidiyoo waraabeen jira waan ta'eef viidiyoo tiyyarratti isin galakkisaa asirratti isin galakkisaa YouTube kana subscribe godha share godha waan gootan godha sambootan gabbadhinaan tarataraan jechuudha amma haasawa afaan isin taasemi ragaadhaan isin galakkisaa deema wallahi isin ragaadhaan akkamittis akka dhufuun biyya kana qallaali biyya kana dhufuun qallaaliidha garuu qubatuutu hedduu nama dhiba qubatuun jechuudha. Kanaafuu isin jaalladha isin kabajaa na of kolchaa gaa warra Awurooppaa keessatti mistara keenya yoo baaftee tani kun dhugaa jirtu himuun shari'aan haqa walitti maalu hin jetti maal jennaan nama keenya godhura dhufe waan isa mudatu beekuu danda'u qaba namni waan isa mudatu eega beekee if qopheessa dhufu waan ta'eef akkasii isinitti haa tolu chaaw chaaw.